خلاص وانت كان جينيس إبساسا كاو يوتيوب يا في تليفونك يترا فردو أنا بيها لما تدي جبر بعدين مي عملية أكو بعدين نبر بعدين تيه كمان أكو من دورين تيسان تيه رافرد دانو نبيه خابي واني نبتة Doi fugoran sado ada mama dia ampai. هاتو با mahana kan doang ke yo ang kejanan kan nina mo mas deh tim bakasan di tiap saya teleponnya ke jam YouTube ke jadi rafrod deh karena kan pinaba seba ammo ifsa malay ni hinjiru malak sabba khedi tin sifida jinif sadan anta engedda bulcha de tin salama wajah ma gesa jesani yo kasinna de santu malay ni santu aka mana gesa wante Malle bergazi tinake tintubar balce tu jerman esi malle kamu buat. mal balbal Mana gazi jalan tinake betrol tinake tin balbalca ujmanu si mano. Ulari amma takhisan kalau katan. amma na dubo amma na yo ambars hinkanu malak hinkanu yatte konteji Kan no akhirin kan no. hinkanu yatte Kerahkan nih. Kau mau dibatak kerahkan nih. kuma dibatak kamiti dibatak Kalau sama kas main kan no jadi lain. hinkanu Dantai. bulchaan dantaa isaa ibsaan dantaa isaa namuma tokko beekuun ni si nagarree ni si dhageenye ammoo yuutuba kiyya akkaan ani irraatti fudhadhu ibsaa anaatu beeka anaata beekaami haa dhufee lilmeedhaan xiqqoo xiqqoon na waraanutti dhisi Kalau sih cuma nih gaya itu dasar. hinkannu an bulchaan aanitti hin beeka bulchaan isa jala deddeema wayi na jala deddeema wayi wal beeytan Asha, beri isan nergi. Bulcha, enggak tuh soalnya. Aku sinjau doite. Bulcha sangku balmas TV wah itu dah soalnya santi. Amma dah na jesa. Kasih dewi. Wah tibas nih. Kasih aku lipat aku antau tuh jangan ini. Kan bisa ini. Bulcha apa nih dah? qabu ashaan maallaqa eessaa hin fidaa sin jettee jindeemu Dua mantan ini kayak rafi jin aja. Aye. cafa dheeraa fiti sin jeemu qabu Apa kimam? Dari cakap kena jen di mana kalau aku di. kalaas doon hin qabne warreen hin dhagaa maallaqa Dua kali makan akan makan. du'aa innummaan itti barbaade maallaqa haruusaan godhachuu deemu sanga sanii naa godhuu fi jiboota maallaqa laallaati haruusa godhattanii Benar majin. Atau mau walani nan isi na aku tuh fisik sekolah itu tujuan. isii ambar sobaba isaati malee wanni nan godheef wanni isatti nageessee isa na dhawisisaa hin jirtu narraa adabachuu didee isaa wajji xarragee inni san bakka sanaa buufi jechuufin ta'e malee akkaan hammeenya qabaadheetiin kaniinan bulchaa wanna godhu isaa dhee malee ani hin dhoyne akka dheetti maallaqa fidee haa wanna godhu Anjing kamu ini nani atau senan ashar. Food ya jika fadu nanti. Haye. Amma tana tuh bakam gona ye. ana kami akkiinan godhu hin jirtu mana keessa na kaa'anii ana subataa'u wanni maallaqa bakkaan irraa fidu hin jiru manneenis ka keessa jiru sanii yoo mana keessa san keessa harkatu ta'e haa Kita kerja sih bermana kemana kalau butuh kasih untuk berbalik ini tapi sih malah kasih yang full juru anak kau terus lebih ada berfatih jadi sih cuma cincin nada kau cinta. Amma dia biasa nama aku baru teleponnya kayak serang ini. halkan halkan aku Telefonnya jalan saat itu ibsa family tinggal ya ada jelas ibsa family tinggal ya ada telefonnya lera pura karena itu kanu sifnya lera pura nanti garuan baru itu cuma yuutuba kiyya maqaa isaa jijjiirrata jijjiirra teh gaya kata siif kanne moo yoo si kanne adiidha maqaa isaatiin inni chaanaaluma kiyyattuun fayyadamuu gamaa godha chaanaala kiyya fayyadama cuma nak kan kau wayan ante kan nih kan ini mereka ane isintuu qabee harka hudduu wanna hidhee inni narraa fuudhe gaa isintuu na hidhee bira isin lamaan wal harka ol keessaa qabdeni harka ol keessaa qabaatu santai mucaa namaa akkasitti dhoyte yeroo sanitti atillee yoo taate sama dhagaa kisee sanii mucaa namaa akkasitti dhoyte lafa ciise ilaal faduu ciisuu dhabu hanqam takkaan karadhee dadhabee atuu afaan si goggooysee waliin nu dhiistee nu biraa deemteemi akkasumatti afaan na goggooyseetiin waa takka irraa dhabnaa dheegaa kamiin godhare Aara isaatiin isa bee akkamittiin dhiisa? Dhuggana dura dhaabbatee waan aanjee akkamittiin fedhe akkamittiin dhiisa? Duuba mana ayyee akkamiidha? Alkuun yuutuba dhiyeerraa naaf fuudhi ibsa. Siliifa annatti ta'e amma laala waamuma kanaa ta'e dubbatti aduu siddii suma jechuun ture sillachuu ta'uu fedhanii deemtanii jechuudha. Nuti deemicha wayii karaa wallaallee si bira taa'u jirra deemicha yoo taate ni deemna amma yaasnaa dhalu. Deemi yuutuba kiyya naarraa fuudhi telefoona kiyyaas naarraa fuudhi isintuu guyyaa sanis harka duduwwan na qabee na deemi.
ammallee isin lamaan deemsi ati sini dhagee maallaqa wanna telefoona kiyyaa fi Ana kan tanakkan deemsu. Nothing kan telefoon araan tanakkan naannoodha isa. Sihi bulchaalleen isiin wajjin na dha'uu feetii jeeni waan gisee sanatti itti haasofne hunda bulchaadhaan sitti qeessite waan hin jeen hunda itti hime bulchaani inni naannoodha jira beede anamma akkaan kun beeku waan hin joon illee hin danda'u wanta Kanas waan takkan jinis ibsaas akka yuutuba kiyyaa fi telefoona kiyyatti irraa furadhu. Ana beeka lama dedheecha barbaadee mi amaliyyaa gubbaadhaan ni barbaadaan. Dheetumaan akkuma dureen dheessanii dhehee irraa furadha. Anuu na beekaa fi waan hin haftee itti naadhiisi. Haa ta'u gaa mahaanaa kan waan kiyya yoo waan kiyya naan kanneen ammoo ammas dheetiin bakka sanitti ibsee telefoona kiyyaa fi yuutuba kiyya jalaa furdee karaa rabbi na baase ba'a. Ammoo ibsaan maallaqni hin jiru maallaqa eessa baafeetiitiin sii fidaa jiin ibsaadhaan. Hudduu ta'e jiin. ilmoo namaa yoo Ilmoon namaa ta'u. Ani fi matee muufin deemaa ajaan qaba. Mana dhiisee amma gisee amma wala dirqii nama lama hin qabne gabbaas namni hojii qabuu hin jiru. Inni isii haamii fi naan jahaasiin bira ta'e isii ammaa moo gasitu inni illee hin jiru. Anaatu ammaa isa keessa. Ana isa ammaa keessa. Akkas jeen gaa'e. Maraatuudha. Innumma inni akkasitti akka nama ibsaan fincaanu baasee ibsaa jala buluu yookiin mootummaa biyya isa bulchiteetti mana ibsaatiin dhufe. Mana keessaan dhufe. Maalii ta'uu dhufe. Jawusan akkasumatti ammas mana ibsaa jira ibsummaan qabee harka qabee haa baasee ammaa mageessee fincaansisu. Anaaf fincaansisaa isa. Tuba amma rakkanne haa. Nama guddaa akka kijaatiin deemsisee fincaansisaa dantaa isaati moo? Ammaan tana rakkanne haa. Firaasha ibsaati irratti taa'uu yoo barbaade. Ammaan tana rakkanne irraa tuutu ani fiti yaa rakkadhe. Maaltu rakkoo sinati? Akkamitti? Isin amma barganaa wal fuutanii mire. Juba iyya haa. Isin gana ni haa wal godhatanii aruusaa godhachuu yaatanii bar maallaquma ganda ergan malee. Wanni isa jala si rakku maaltu jira? Deemtee bakka dureen taa'u jirtu teessee yoo isaan mijaa'ee si jaalate dhufee fi barbaade kan si fuudhee ni kaasi godhatee aruusaa si godha. Maaltu isaa wajji as si fidee asis si rakkiseereeti. Tuba akkamiin taa'ee? Wanta keenya karaa isa bira naquma qabanii maree. Kalaas biruma taa'ee. Tuba akkamiin taa'ee? Anaaf maal naa yaaddan gisee ati adda yaa'ii goota inni adda yaa'ii. Ati wayii isa dhoyte? Ani dhoyne Ani ibsaa isaa qubalaa gahaa na godhu jira malee ani ibsaa harkatti laadhee ibsaa tokkodhaaf. Siitu kan wanta dalaginaan jechu jira. Yeroo qabu. Dhiifama godhiifsee dhiyoo kanallee waliin nu araarsee dhiifama godhiifnaan jechuudha. Fadhu yoo fedhallee godhina ammallee duuba deebi'ee godhu haa dhabu. Namni kun arabu jecha afaan yaallaa olii jaa sillee yoo taatisa. Annamaan bar yoon namni hammeenya fadhe na godhe garaa ittiin fayyu taanaan numan hin fayyine. Waan ammoo ittiin fayyaa namni kun meeqoo yeroo keessaa jijjiiramee beeke niin godhaaf dhiifama. Takkarra lama itti deebi'ee dhiifama godhee fi dhiifama siin na goosiseef minxirqoo maaltu fide? Duuba meemma akkamii maaliin jaan? Akkeettuun maallaqa hin qabu maallaqni ka gaafa san fuula kee dura dhaabbattee maallaqa kuma 500 dabarse 200 hafe anammoo 200 ifiiniin eegaa jeessaniin ammallee yoo inni nadhee namni haaka mana geessu hin jiru namas keessaan qabu waan ta'eef maallaqa san yeroon rakkaddetti na fayyada waan ta'eef ammaan nam tokkottis hin kennu na biraas hin jiru maallaqa bakka biraatiin kaa'e malee ammaaf na harka hin jiru maallaqni. Ati mana kumutee irra caalchistee ilmoo namaa tadhaamtee jirtu kanarra yoo inni jetta. Sinda'u waan inni nama hin ibsudha. Inni nan dha'u bara. Inni wayi jaarsa kiyyaa kana dha'u. Sinda'u sa. Eessummaan sanuu sinda'u. Yoo tarii dhufte tahee aduu maallaqa waan qabdu harkaaf tattee inni sin qabu waan ta'eef bakka namni kun gisee san bakka naafaa fiduu hin qabu. Anu gasan sabbaa kiyyaatiin dhaqa maal abbaa kiyyaatiin nyaadha maal abbaa eenyubbaa kiyyaatiin mana ona onnaqa. Maallaqni sana ammaaf na fayyadu baatullee boodaaf na fayyada maallaqni haanaaf taa'u. Mucaa namaa haakuma inni haa geessu. Inni haa geessu yoo barbaade inni ammaa haa geessu hanga inni fayyutti haa bira taa'u. Kanaas. Sandaba ammoo quba udduu isaa kaa'u an telefoona kiyyaa fi wanna ammoo kan irratti olaanaa kan dubaannaan dirqiinis akkatti irraa Fudhate fudhate. yoo fira dhiistee fiyu. Amma sanii jechaas mashaakila waliin gootani. Maallaqa irra jiraa'u jaabaranni hime wannu meessirraa'u. Maaliif waan kiyya taajamuu barbaade inni? Ani beeku gaafuma maallaqa irra jiraa fi kanallee irraan sii baasaa jaamu bulchaadhaani. Kalaas bulchaa irraa baasuu deemnaan maallaqa irraa baasee yuutuba kiyyaanaa deebisu. Maallaqa irraan baasaa yoo hin kennu jee balgana hatta telefoona kan nuti fudhadhu nan jee. Hojiin irraa baneen agarsiise fudhadhu
Gaayoo si bira jiraate. Natti hin kennine qaameen akkamiin godha. Akkamiin godha. Faduu hin jeen gaa natti hin kenniniif maa fudhadhu hin jeen. Amma saniifuu Aashaan waan takka qarshii sarkaan qabu bulchaas akka fedhetti haakama geessi akka dandeessetti haakama geessu akka dandeetti. Aashaan hin kannu maallaqas hin kannu ammoo waan kiyya akkaan itti sirraa fudhadhu anaaf beekaa eddee si taa'u jirtii sharxattee na dhageessuu jiin akkuma ati na dhaga'uu diddee sanitti isiinis na dhaga'uu diddee caal jettee taa'u jirtii jiin. Kalaas jechuudha. Imeelaan hin kennitu walaa hin kennitu ibsa saakama geessu imeelillee akka fedhette haaraa siyaasii kannu. Imeela akkaan sirraatti fudhadhu anaaf beekaa siin jettee jiin maallaqa ammoo hin kannu maallaqni gaafa ati na dhoyteef. Ani fi akkumaan dhaqaa anuun tadheen gadda bulchaa dheetiin isaan lamaan wajjin akkuma geessanii yoo akkasiin na dheessantu maallaqni santuu akkuma na geessa waan ta'eef. Ammallee gargaarsitti naqeetti itti balbalchachuu jira mana eessi maallaqa humna baatte. Maal balbalcha? Mana gaazii jiraan itti naqee bitiroolatti naqeetti balbalchaa hojii maanuu siif mana. Ulaaree amma tafe isaan qolfataan. Amma na duuba amma na yoo ambar silaalaan amma akkam morma kiyya kanarra dhaabbatee osoo kan na mure. Lubbuuti haajaan qabuuf jibbeetiin jira. Jibbitee bara. Amma lamaan bakkatti gisee laalatee amma lubbuutee jibbitee innillee Aashaa waa balleessitee hin dhiisu akka uumaa jireenya kana afaan wallaallee barnuti. Akkamis? Isaan afaan hin beekne. Kiyya afaan dheeraa kana afaan uummata kan feete jechuudha kala. Hifa du'ee jireenya na jibbisiisee jira. Ayyoon nama jeeseedhaan na naqanis lubbuuti haajaarraan qabu. Yoo akkasii nama diddiree namni sanis na diddiree lubbuu na keessaa baase dantaa lubbuuti yaa amma jireenya addunyaa kana jibbee ibsaan na jibbisiise sababa jireenya takka iftiin hin qabne na. Hoggaan akka gurraan hin dhageenye jiraadhe eenyu taata duubatti hidhanii fuula kaameeraa dura baasan. Ayyoo isaan nadda baatan barbaada. Ayyoon yoo isaan nadda baatan deemeen mana isaanii barbaada. Deemeen hin barbaada. Dubbii takkaan mana kurfaa kiyya keessaa gadiin ba'a. Kurfaa kiyya keessa malee hangatuun boolatti isaan warra mana keessa dhufee akkasitti dubbii harka hudduu duuban na hidhanii akkasitti dubbiin afaanii baasan afaan na laaqan saniigaa. Hogga sanaan akkamittiin usaree namni fayyaan qaba. Waan si ussisiisaatii jira waan si dubbachiisaatii jira. Yoo waan si ussisiisaa haasaan ni usta. Yoo waan si dubbachiisaa haasaan duuba akkamitti ustaree? Hin kannu maallaqa hin kannu jettee jiru. Kannu akhirin kannu. Kannu jettee jiru. Koma dibbata karrafanne Koma dibbata kaamiti dibbata. Kala sama akkasuma hin kannu jettee dilleen. Hin kannu Dantaa isaa bulchaallee. Bulchaan dantaa isaa. Ibsaan dantaa isaa. Namuma tokko hin beeku ni si nagarree ni si dhageenye ammoo yuutuba kiyya akkaan ani irraatti fudhadhu ibsaa. Anaatu beeka anaa shaawwaanii nantee na beekaami. Haa dhufee lilmeedhaan xiqqoo na waraanutti dhisi. Kana sittu mani gaa jechuudha. Hin kannu bulchaan aanitti hin beeka bulchaan isa jala deddeemaa wayi na jala deddeemaa wayi wal beeyna.